बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम obboleeyyan islaamaa hordoftoota nabi muhammad bakka jirtan maratti salaamtaan islaamaa salaamtaa warra jannataa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu baga rabbiin arraan nu gahee kan isin biraa halkaniitiis akkam ooltan kan isin biraa ganamaatiis akkam bultan baga oollee bullee baga orraafattan arraan tan dhaamsiin gabaabaan dura lubbuuti jaaf eegana isiniif dabarsuu barbaadu waa'ee sadarkaa yeroon qabdu yeroon sadarkaa guddaa qabdi amantii islaamaa keessatti تناف ربي سبحانه وتعالى يرون أن خخطة والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها يا ربي سبحانه وتعالى قجال أن خخطة والضحى والعصر رب هم يرون آخر هم دان خخطة وأن ربي سبحانه وتعالى خخطون تنقى جبين يوان كنام ملفتي خناف obboleeyyan islaamaa yeroo tana fuulduree rabbiitis irraa gaafatamu teenya mee yeroo teenya maal keessatti dabarsu jirra lubbuu teenya tana ifaa gaafannu ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam hadiisa gabaabaa keessatti laa tazaalu qadama cabdin yawma alqiyaama hirphi gabrichaa tokko fuuldura rabbiitii hin deemtu hanga waa afur irraa gaafatamuu jedhan ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam umri isaa maal keessatti kafite shabaabummaa isaa maal keessatti kadabarse qabeenya isaa eessarraa akka fide eessatti kabaase ilmi isaa maaliin barate maaliin dalage ilmi isaa waa afuran kanarraa hanga gaafatamu hirphi gabrichaa fuuldura rabbiitiin deemtu jaantuba kana keessaarra wanni irratti xiyyeeffannu bakki muraada keenya shabaabummaa yeroo ammaan tanaa ijoolleen teenya shabaabban keenya shamarran keenya irra guddaa yeroo isaanii feesbuukaa fi imoo fi maarree fi kanarra dabarsana jechuudha. Ijoolleen barnootuma silaa agartee ammayyaa kan silaa baratan karaa barachuu dhiiftee jirti maalayyaa diinfaa gaa inni itti dhiisiyuu quraana barachuu dhiisiyuu gaa nama rabbiin rahmata godheef malee mana rabbiin rahmata godheef malee irra guddaa ijoollee teenyaa wanni halaaka keessa buusu jiru. wanni dogoggora keessa buusu jiru wanni yeroo isaanii irraa fixu jiru teknooloojii tana jechuudha. Teknooloojiin tun feesbuukni imoon messenger wanni kun osuma faayidaas qabu ablee gara lamaati yoo niif itti fayyadamte waan si fayyadu yoo niif immoo itti fayyadamuu baattee waan yeroo ta'e bilaashiti duraa fixu waan si diigu jechuudha. yoo itti jaaramuu beekte waan si jaaru yommuu ati ittiin jaaramin waan si diigu jechuudha obboleeyyan islaamaa. Kanaafuu ergaa kana fudhattanii akka itti fayyadamtan akka namuutu nama meeqaatu sababa intarneeta kanarratti imoodhaan waliin haasawanii maarree waliin haasawanii hoggaa waliin dhufan dubbiin akka silaa yaadamu sanirraa faallaa taate jechuudha. Namni bifa isaa karabbiin irra uume jijjiirratee piroofaayila isaa irratti footoo namaa godhatee hoggaa achii waliin dhufan nama guddaatti taati nama guddaatti taa nama fuudhetti taa nama fuudhee gartee wannaa itti taa yoo ni fin heerumte maallaqa naa ergi jeeni akkasitti gaa waan jiru ni waytan qilleensa kanarra jechuudha. Kanaacha obboleeyyan islaamaa dhaamsiin gabaabaan qabu waan kana khayruma isaa haatti dalaynu khayruma isaa haatti fayyadamnu namni tokko tokko karabbiin carraa kanneefi sababaa kanaan waliin dhufulleen ati bareedaadha ammoo kijibaa bakka tana jira kijibaa heddummaata obboleeyyan. Kanaaf obboleeyyan islaamaa waan kana har'aa haafirraa laallu keessattuu ijoollee teenya ijoolleen lafaa ol kaatu warri abbootiin maatii irraa gaafa ilmaan keessan kanarraa irraa gaafatamu teessan kanarraa ijoollee daa'ima harkatti moobaayil guurtanii ilma dubartii shamarran ilmoo ta'e harkatti intala dhalaa harkatti moobaayil keessee moobaayil kanaan waan feete dalaytu. badii isiin dalaytu san atilleen qooda keessaa qabdaa beekan. Kanaaf obboleeyyan islaamaa waan kana qalbiidhaan laala duuba kanaafuu obboleeyyan waan kana haalaallu dura lubbuuti jarraa eegallee eeganaa isiniif kanaafuu waan kana itti yaaddawaan isiniin jaa naaf isinillee warra akka qunnamu rabbiin waa taasisu wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.